Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti waraanni faasistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo Walloo hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Walloo keessatti ilmaan Oromoo hidhuun itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo waraanni faashistii Abiyyi Ahmadiin adamfamanii hidhamuun itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa aanaa Dawaa Caffaa ganda Garbii keessatti ilma Oromoo maqaan isaa Abduu Adee jedhamu dargaggoo lafaa dhufaa manatti marsanii eega qabanii booda as buutee dhabamsiisanii akka jiran jiraattonni madda nageenyatti himani. Odeeffannoo dabalataatiin aanaa Jillee Dummuugaa keessatti murni akka gosaa fi hiriyaatti aangoo dhuunfatee jirtu ilmaan Oromoo aanichaa biyya keessaa hanga biyya alaatti doorsisuu fi kan harkaan qabatan hidhatti guuraa akka jiran maddi nageenyaa odeeffatee jira. Namoota biyya alaa jiran maatii isaanii bira dhaqanii ilmaan keessan qabadhaa jedhanii maatii keenya nu jalaa doorsisaa jiru jedha namni biyya alaa jiru tokko kan madda nageenyattiif yaada isaa kenne. Namoota biyyatti mootummaa kanaan wal dhabanii karaa irraa dabanii jiran kottaa harka kennadhaa guyyaa 2-3 hidhamtanii mana hidhaatii akka abaluutti isin baafna jechuun sobanii ilmaan hiyyeessaa kan jibba irraa qaban hidhatti guursisaa akka jiran jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo waraana uummata cunqurfamaati malee waraana dhaaba siyaasaa tokkoo fi garee tokkoof qabsaa'u miti jedhe Jaalli Bangadaa. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata cunqurfamaati malee waraana dhaaba siyaasaa tokkoo fi garee tokkoof qabsaa'u miti jedhe Jaalli Bangadaa. Dirree qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo irraa qabsoo isaa geggeessu keessatti wantoota walxaxoo fi rakkisoo ta'an danuutu jira. Sababa kana ta'eef qabsoon riphee lolaan geggeessu al tokko yoo duratti tarkaanfate al tokko ammoo duubatti jedheetu argama jechuudha. Haa ta'u malee qabsaa'aan saba tokko adeemsa isaa keessatti dhiibbaa kallattii faallaa irraa isatti dhufuu fi bu'aa bahiilee hadhaawaa qabsoon qabdu hundumaa dandamate obsaa fi murannoo isaatiin ni injifata. Garuu amala isaa keessatti riphee lolaan kamuu haa ta'u keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo kan jiruu fi jireenya dhuunfaa isaa lagatee aantummaa saba isaatiin caalchifachuuf har'a dirree qabsoo jiru. Gonkumaa waraana hamilee cabuu fi olola murna diinaa irraa isarratti hafarfamuun jecha abdii kutannaatiin kan salphaatti saaxilamuun miti. Qabsoon isaa keessatti wallaansoo waboon waraana bilisummaa Oromoo har'a ittiin wal qabaa jiru. Wallaansoo mo'umsaa osoo hin taane wallaansoo mo'achaa fi kan galma bilisummaa uummata Oromoo maraa ta'uu isaa ilmaan Oromoo hunduma biratti hubatamuu qaba. Ergaas keessatti wanti ilmaan Oromoo hundayyuu beekuu qaban waaree mootummaa isaaniitti amanan xiqqaa fi guddaa hayyuu fi dureessa barsiisaa fi barataa daldalaa fi qonnaan bulaa hundiyyuu osoo wal hin qoodin akka qabsoon har'a itti jiramu kun galma ga'iinsa argatuuf jecha ga'ee Oromummaa isaanirraa argamu kamuu bahachuun dirqama Oromummaa isaa akka ta'e beekuu qaba. Akkuma armaan olitti eeramee jiru kanatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon waraana uummata isaa kan saba cunqurfamaati malee kan namni dhuunfaan hidhachiisee lolchiisaa jiru yookaan kan abbaan qabeenyaa tokko maallaqa isaatiin qindeessee mooraa qe'ee isaarraa waardiyyaa taasifatee jiru miti. Kanaaf uummatni Oromoo waraana isaa waboo tumsuun isa barbaachisa jechuudha. Waboo wabii sabaa abdii Oromoota shirrisitti baay'atus ciccitee qabsoofta. Hin kutattu hamilee raafamtee hololaan mo'atteetu argamta. Atoo qabsoo haqaan dukkana ifa geesse hin raafamtu qilleensaan bilisummaan dhiyaatte si nyaatamtu bineensaan. Jaalli Bangadaa injifannoon kan uummata Oromooti. Ibsa ajajaa olaanaa ABO waboo dhiifamni badii malee godhamu hin jiru jedhe. Bal'ina isaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Dhiifamni badii malee godhamu hin jiru. Ibsa ajajaa olaanaa ABO waboo dursa hidhamtoonni siyaasaa kafaa'oo gaazexeessitoonni OMN fi kanneen biroo kan mana hidhaa dhibbaa keessa turtan baga mana hidhaa guddaa kan siyaasa waraanaa fi dinagdee keessa jirutti nagaan dabalamtan.
lammiileen Oromiyaa fi saboonni cunqurfamoon hedduus mana hidhaa keessatti hafanii gidiraa argaa jiran kumoota hedduun lakkaa'amu. Har'as lammiilee mana hidhaa dukkanaatti darbamaa jiran danuudha. Hedduunis mana hidhaa keessaa baafamanii rasaasaan reebamanii ajjeefamanii jiru. Warri lubbuun jiraattanii mana hidhaa dhiphaa keessaa ba'uuf carraa argattan haqa uummata keenyaa mana hidhaa keessatti dararamanii ajjeefamanii fi ammallee mana hidhaa keessaa gidiraa argaa jiraniin addunyaaf saaxiluuf hiree guddaa qabdu. Rakkoon hidhaa fi ajjechaa irra darbee lammiilee hedduun jumlaan humnaan qabamanii dirree waraanaatti darbamanii irbaata rasaasaa ta'aa jiru. Lammiilee nagaa boombii xiyyaaraa fi diroonii irraa itti darbatame lubbuu fi qabeenyi hedduu badaa jira. Haala akkasii keessatti hidhamtoota lakkoofsaan xiqqaa ta'an baasanii nagaa fi araara finna jedhanii shubbisuun haqatti baacuudha. Sirni haqaa uummatatti qoosaa jiru kun ammoo farra nagaa ta'uun adeemsi nagaa fi araaraa akka gufatu danqa'uuf waan hin dhaammanne qabu. Sababa Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhee turee fi amma hiikeef tokkoffaa mootummaa PP'tti beekamtii leejitimaasii horuuf, lammaffaa lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessu, sadaffaa humnoota falma hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuuf, afuraffaa hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee akka faarfamuudha. Badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraatu deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiyyi Ahmad mo'atan shakkiin hin turre. Abiyyiinis sana sodaatee artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakki itti aanu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyoolessaa qobaa ofii dorgomanii qobaa ofii filannoo injifadhanii fi labsanii mootummaa ijaaruudha. Yakki sadaffaan ammoo maqaa mootummaan beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesisne seenuun dhabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitilaa hedduu dhaqqabsiisuudha. Qaamni yakka haga akkanaa raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwanneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irratti lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuudha. Gaaffiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabee lola hamaa keessa seenamee jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaa'ee sadarkaa jiguu irra gahee jiru keessatti ilaalcha siyaasaa Abiyyi uummataan tufamee bakka hin qabne keessatti dippiloomaasiin biyyoota dhiyaa waliin jiru gadi bu'ee gargaarsi biyyaan ba'aa hin jirre keessatti jiruu fi jireenya uummataa gadadoo keessa seenee jiru keessatti tarkaanfiilee xixiqqoo dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uura furuurraa jedhanii yaaduun gowwummaadha. Abiyyi Ahmad yakka raawwatee fi naannoo keenya gara waraanaatti barbadeessaatti waan dhiibeef mootummaan inni ijaaree jedhu beekamtii leejitimaasii argachuu hin qabu. Inumaayyuu akka PP'tti yakka raawwatameef gaafatama fudhatee aangoo gadi dhiisuu qaba. Haqa qofattu nagaa waaraa fida waan ta'eef lolli hanga ammaatti gaggeeffamaa jiru kan injifachaa jiru waboo fi humnoota cunqurfamoo kan bobbaa isaanii babal'ifachaa jiran akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Lolli amma Abiyyi gaggeessaa jiru lafa gadi dhiisee qilleensarraan uummata nagaa irratti boombii darbachuu qofatti daangeffamee jira. Lolli bifa kanaan ammoo dhumarratti kan injifatu qaama deeggarsa uummataa qabuu fi lafa qabatee akka ta'us shakkiin hin jiru. Humnoonni bilisummaa saba isaanii fidhannoodhaan dirree irratti falma gaggeessaa jiran dirree siyaasaa keessa moggeessuunis hin danda'amu. Kunis sababa kaayyoo deeggarsaa fi bu'uura hawaasa bal'aa qabaniif siyaasa isaanii yoomuu jiraataadha. Bara teknooloojiin guddatee jiru kana keessatti hawaasa idil addunyaa sobanii bira darbuun hin danda'amu. Kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuuf murteessaan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uu ogguu qalbeeffachaa qabsoo keenya itti fufnu dhaammachaa hidhamtoota siyaasaa lubbuun jiraattanis qabsoo Oromoon haqaaf gaggeessaa jirtutti makamtanii sagalee uummataa taatan kan haalli isiniif aanjees bifa dandeessan maraan waardiyyaa haqaa taatan ajajaan olaanaa ABO waboo waamicha godha. Haqa qofattu nagaa waaraa fida. Dhiifamni badii malee godhamus hin jiru. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO waboo amajjii 8 bara 2022. Nagallee Booranaatti waraanni Bilxiginnaa maanguddoo waggaa 70 adde Haalee Abbadoo fi Moolee fi barsiistuu tokko rasaasaan ajjeesee jiraachuun dhaga'ame. Nagallee Booranaatti waraanni Bilxiginnaa maanguddoo waggaa 70 adde Haalee Duubaa Moolee fi barsiiftuu tokko rasaasaan rukute. Kibba Oromiyaa godina Boorana magaalaa Nagallee Booranaa ganda horsiisee bulaa laga guulaa bakka gabayaa loonii jedhamutti waraanni Bilxiginnaa amajjii 7 bara 2022 Ayyoo Haalee Abduubaa Moolee jedhaman maanguddoo waggaa 70 badii tokko malee rasaasaan rukutanii jiraachuu maddi keenya nuuf hime.
akka maddeen keenya jedhanitti aadde Kaalee Abduubaa Moolee yeroo ammaa gara hospitaala Hawaasaatti geeffamuun du'aaf jireenya gidduu jiru jedhu. Naannoo magaalaa Nagalleetti amajjii 6 bara 2022 irraa eegaluun lola guddaatu waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Bilxiginnaa gidduutti deemaa kan jiru yoo ta'u, waraanni Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoon haleelamuun aarii isaanii uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru jedhe maddi keenya kun. Jalqaba ganama gaafasii waraanni Bilxiginnaa barraaqaan mana uummata jiraattoota magaalaa Nagellee Booranaa kutaa gabayaa loonii afamuuzii qawweettiin tumanii caccabsuun aanaa Liibanitti barsiistuu mana barumsaa Burraa Dheeraa kan taate barsiistuu Darmuu Duubaa Libarra saasaan rukutanii qaama barsiistuu irraa a'oo moggaa gama bitaan hunda ilkaan foonii waliin irraa kaasee deeme jedha. Rasaasni barsiistuu Darmii Duubaa Liban a'oo gama bitaa guutuu irraa kaasee deeme. Taannan gurgurattee of jiraachiftumaan guddoo waggaa 70 Aayyoo Kaalee Abduubaa Moolee galaafattee yeroo ammaa kana Aayyoo Kaalee fi barsiistuu Darmiileen du'aaf jireenya gidduutti argamu hospitaala Hawaasaatti ciisanii yaalamaa jiru jedhan. Jawaar Muhammad dabalatee hogganoonni KFO hidhaa gadi dhiifamuun yeroo mirkanaa'etti dhiifaman gadi lakkifaman kan jedhu qeeqa kaase. Bal'ina isaa Umar Sabaa dabalataan waan qindeeffate qaba. Jawaar Muhammad dabalatee hogganoonni KFO hidhaa gadi dhiifamuun yeroo mirkanaa'etti dhiifaman gadi lakkifaman kan jedhu qeeqa kaase. Jawaar Muhammad dabalatee hogganoonni KFO fi namoonni isaan waliin himatamanii mana hidhaa sirreessaa Qaallitti turan gadi dhiifamuun mirkanaa'ee jira. Kanneen galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti himataman keessaa obbo Dajanee Xaafaa, Shamsaddiin Xaafii, gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalatee eegdonni Jawaar jimaata galgala dursanii gadi dhiifamani. Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa dabalatee kanneen hafan ammoo halkan naannoo sa'aatii 5 mana hidhaatii bahuun mirkanaa'ee jira. Mootummaan Bilxiginnaa dirree siyaasaa bal'isuu fi marii biyyaalessaa hirmaachisaa ta'e jecha hidhamtoota kan dhiifamaan hiikuuf murteessuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Bilxiginnaa ibsa jimaata galgala baaseen beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa ammoo ibsa gama feesbuukiin baaseen hidhamtoonni kun marii biyyaalessaa karoorfame bu'aa qabeessa gochuuf bu'uura labsii 943 bara 2008 himatni isaanii akka kaafamu murtaa'e jedhee jira. Mootummaan Bilxiginnaa dhiifamaan hidhamtoota kanneen gadi dhiise jedhus jechi kun namoota hedduu biraa qeeqa argatee jira. Jalqabuma irraa hoggantoota siyaasaa kana badii tokko malee kan hidhe mootummaan Bilxiginnaa badii ittiin isaan yakku waan hin qabneef jechi dhiifama jedhu fudhatama hin qabu jechuun namoonni baay'een yaada isaanii ibsataa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen hanga har'aa yakka ittiin himataman badii keenya jedhanii hanga hin fudhatinitti akkasumas manni murtii balleessummaa hanga hin murteessinitti maqaan dhiifama jedhu akka hin hojjannees ogeessi seeraa obbo Tuuliin dubbatanii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa dhiibbaa keessa fi alaan isa mudate dandamachuuf hidhamtoota siyaasaa kanneen hiikee kan jedhan namoonni gariin sobee marii biyyaalessaa kan jedhamee afarfamaa jiru kana akka waan paartileen siyaasaa hunda hirmaachisetti ittiin biyyoota gama lixaa afaan faajessuuf akkasumas qabsoo biyya keessaa Oromoon finiinsaa jiru dadhabsiisuuf itti yaadee godhe jedhu. Kanaaf jedhu kanneen yaada kennan uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa hiikamaniif eegumsa barbaachisu gochaa qeerroo Oromoo goolee Oromiyaa maratti hidhamanii dararamaa jiran dabalatee hoggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiran hidhaa hiiksisuuf akkasumas qabsaa'onni itti wareegaman galmaaf ga'uuf afaan faajii tokko malee qabsoo akka finiinsan dhaamanii jiru. Humni qilleensa Bilxiginnaa mandii ganda caalaa Abbabuus dirooniin haleelee jira. Bal'ina isaa Sayyidawwee dabalataan waan qindeeffate qaba. Humni qilleensaa Bilxiginnaa mandii ganda caalaa Daabbus dirooniin haleele. Humna qilleensa Bilxiginnaa kaleessa majjii 7 bara 2022 waaree booda godina Wallagga lixaa aanaa mandii mana sibuu ganda caalaa Daabbus jedhamutti haleellaa qilleensaarraa uummata nagaa gandicharratti raawwachuu Gadaan miidiyaa neetworkii jiraataa ganda caalaa Daabbus irraa odeeffatee ture. Akka namni kun jedhetti haleellaan kun kaleessa waaree booda kan raawwate yoo ta'u,
Haleellaa kanaan manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa ganda caalaa daabbus haleellamuu nuuf himan kana malees namaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaan dhaqqabuu nuuf himaniiru. Kana malees guyyuma kaleessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti humni qilleensa bilxiginnaa haleellaa dirooniin uummata nagaa irratti raawwachuu miidhaa ulfaataa uummata irraan ga'uu maddeen gadaa miidiyaa niitoorkiin odeeffate irraa mirkaneeffameera. Humni qilleensa bilxiginnaa amajjii 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Burrii fi naannoo magaalaa Gidaamiitti haleellaa diroonii raawwachuun mana barumsaa fi maashinii bunaa daakuu tokko barbadeessuun ni yaadatama. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa itti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.